Dura keessatti yeroo mootummaan impaayera kanuma fakkaatu ati kunis tartiiboo isaanii babal'iffatee kan dhufeeti yeroo roorroon adda addaa irratti gaggeeffamtu biyyoolatti baqatanii achirraan humna fi jabeeffatee ofirraa deebisee dhahaa ture. Haala ammaa yeroo ammaa kana keessatti akka Oromoon daangaa hin qabne waan Jibuutii keessa namarratti haa jiru argaa jirra. Biyya Somaalilaandii kanas jedhi Ogaadii keessatti jedhi maqaa Oromootiin harkisaa keessatti Oromoon nama nyaata. Oromoon yeroo dheeraa wajjin jiraataa ture uummata Somaalee mootummaa Tigree kana dura wajjin jiraataa ture Haile Sillaasee dura wajjin jiraataa ture. Yeroo har'aa garuu Oromoon nama nyaataa jedhanii daa'ima Oromoo xiqqaa baatii 3 moo 4 dura Somaalilaandii keessatti qalan jedhan. Maqaa Oromootiin Oromoon nama nyaata jedhanii ollaan itti gabbate hangana takka Tigreen nyaati isiin biyya keessatti labatee na nyaattu kan nama kenna siin ajjeestu yeroo har'aa namni mana hidhatti dararamaa jiru hundi ilmaan Oromooti. Garuu galata isaa akka warri diyaaspooraan biyya ambaa keessa jiru karaa addaan faffacaanee jennee kan osoo ta'e uummanni tokkummaadhaan dhaabbatee ofirraa deebisaa jira jechuun barbaada. Lammata immoo gabayaan lagannaa kun maaliif barbaachise? Gabayaan lagannaa uummanni keenya gabayaan lagannaa waa baay'ee of keessaa qabdi, baay'ee murteessaadha. Mootummaa baay'aa kanarratti namni gabayaarraa hafee wal dhaga'u namni wal dhaga'e inaaf beeka. Akkana namni wal dhaga'ee mana isaatti deebi'ee kan suuqii isaas qabu suuqii isaa dhiisee kan waa gabayaa baasee gurguru horiis waan akkanaa hunda isaa